Akkam jirtu har'a kan inni irratti dubbadhu waa'ee dhibee busaadha. Dhaabbanni fayyaa addunyaa akka tilmaametti bara darbee namoonni miliyoona 249 ol ta'an busaadhaan kan qabaman yeroo ta'u, kanneen kana keessaa immoo namoonni 600,000 ol ta'an lubbuu isaanii dhabaniiru. Sababa busaa qofa jechuudha waggaa tokkotti. Ijoollee fi dubartoonni ulfaa busaadhaan yoo qabaman dhibeen kun caalmaatti isaanitti cima. Namoota dhukkuba kanaan du'an 5 keessaa gara 4 kan ta'an ijoollee umuriin isaanii waggaa 5 gadidha. Afrikaa keessatti qofa daqiiqaa tokkotti mucaan tokko dhukkuba busaatiin lubbuusaa dhaba. Dhibeen kun yeroo ammaa kutaalee Oromiyaa keessa bakka adda addaatti babal'atee mul'achaa jira. Kanaaf waa'ee ittisoosaa akkaataan itti daddarbu beekuun barbaachisaadha. Busaan maalidha kan jedhu haa ilaallu. Busaan dhukkuba gosa paarasaayitii pilaazmoodiyem jedhamuun kan dhufudha. Mallattoon isaas dhagna gubaa, qorrisiisuu, dafqisiisuu, mataa bowwuu, qaama caccabsuu, garaammeessuu fi dhaqqisiisuu fi kan kana fakkaatanidha. Mallattoon kun akkuma gosa dhortuu yookaan akkuma gosa paarasaayitii pilaazmoodiyem jennu sanatti garaagarummaa qabaachuu danda'u xiqqoo. Kan vaayivaaks jedhamu jira, kan falsifaan jedhu jira. Isaan kun xiqqoo ishee garaagarummaa qabaachuu danda'u achumaaf achitti. Akkamitti babal'ata yookaan akkamitti daddarba jennee yoo ilaalle paarasaayitiin yookaan dhoortuun busaa pilaazmoodiyem jedhaman hidda dhiigaa namaa tokko keessa kan seenan yommuu bookeen busaa dhaltuun nama ciniintudha. Sana booddee seelii turuu namaa ciniiname sana keessa seenanii achitti wal horu. Kanaaf egaa bookee busaa dhaltuutu nama dhibee kana qaburraa fuudhee nama biraatti dabarsa jechuudha. Seeliin turuu sun yommuu dho'u dhoortonni yookaan paarasaayitoonni sun achi keessaa ba'anii seelota dhiiga diimaa namaa sana keessa seenu. Iddoo kanattis saffisaan wal horu. Tiruu keessattis wal horu, achi keessaas ba'anii seelii dhiiga diimaa keessattis saffisaan wal horu. Seeliin dhiiga diimaa yommuu dho'u, dhoortonni sun ba'anii seelota dhiiga diimaa dabalataa hedduu weeraru. Seelii dhiiga diimaa hedduu weeraruudhaan hanqina dhiigaallee fiduu danda'u jechuudha. Adeemsi seelii dhiiga diimaa weeraruu fi dho'iinsi kun itti fufa. Namni ciniiname sun yommuu seeliin dhiiga diimaa dho'u mallattoowwan dhukkuba busaa isarratti mul'ata. Yeroo seeliin dhiiga diimaa dho'u mataa dhukkubbiin, ho'i, qorrisiisuun, hollachiisuun ni mul'ata jechuudha. Namni tokko bookee dhukkuba kanaan faalamte irraa dhoortuu busaa isatti darbuu danda'a. Akkasumas immoo bookeen faalamtee akkuma nama ciniinuun namatti dabarsitu bookeen fayyaa taates nama busaadhaan qabame yeroo ciniintu dhukkuba kana fuudhuun yeroo nama biraa ciniintu gara nama biraa sanatti dabarsite jechuudha. So bookeen fayyaan dhattee nama dhibee kana qabu ciniinti achirraa fuuteetu nama biraa yeroo dhattee ciniintutti dabarsiti. Haala kanaan namaa namatti dabarsiti jechuudha. Akkamitti ofirraa ittisuu dandeenya kan jedhu immoo jalqaba bakka busaan dafee dafeetti ka'u kan jiraannu yoo ta'e agobarii fayyadamu. Agobarii siree yookaan bookee busaatti fayyadamu. Agobariin sunis qoricha farra ilbisaa kan itti biifame ta'uu qaba. Kaawwa yookaan tarsaa'aa kan hin taane ta'uu qaba. Guutummaatti firaashii yookaan afattoo jala kan galfame ta'uu qaba. Akkasumas qoricha farra ilbisaa mana keessatti biifamutti fayyadamuudha. Yoo danda'ame balbalaa fi foddaa irratti illee saaphana yookaan agobarii kana fayyadamuudha. Akkasumas bookeewwan sun akka hin qubanne gochuu waan danda'aniif meeshaa qilleensa qabbaneessuu fi afarsituu fayyadamu. Yeroo isaan asii achi qilleensa darbatan akka isheen teenye ishee godha jechuudha. Garbiraan uffata adii guutummaatti qaama kee haguuguun uffadhu. Akkasumas yoo danda'ame bakka dhooqa bookeewwan itti qubatanii fi bishaan kuufamaa bookeewwan keessatti wal horan akka hin jiraanne godhi. Akkasumas mallattoon dhukkuba kanaa ofirratti yookaan daa'imman irratti argine atattamaan mana yaalaa geessinee yaalsisuun baay'ee barbaachisaadha. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa, turtii gaarii.